isiniif kabajaadha jechuudha. Abbaan manaatis isiidhaaf kabajaadha jechuudha. Maal jettee Oromoon ogumaaf maqtu? Bultiin gaariin bakka namni itti dhokotu, bakka namni itti boqotu, bakka namni itti gammadu jettee Oromoon ogumaaf maqtu. Kanaaf uffata jechuun sun nama kabajaa addunyaa tanarratti waliif kennu jechuudha. Nama gama biraatiin uffanni oowwa sirraa dhorka, qabbana sirraa dhorka, jaarsaa jaartiinis akkasii jechuudha. Waan afaaniin illee dubbachuu illee namatti ulfaatu. Jarri kun gizee haasawanuu qabbantiin ajjabeessite, qabbantiin namni kanaan akkanatti haasawaa mire. Jaartiin gaariin jaarsaaf dahoodha jaan. Abbaan manaa gaariin jaartiif dahoodha jaan. Jaartiinis jaarsaa dahoodha jechuudha. Gama biraatiin ta macarrashaa ta dhumaa jechuudha. Uffanni rabbii wanni haati manaa isiniif uffata, abbaan manaa isin walii uffata wanni jeef waan uffanni raaha amma namni hojjetu gizee hojjetee mana gale uffata hojii kana firraa lafa kaayeti uffata raahaa kajaan uffata. Haati manaatis mana keessatti abbaa manaatiif raaha, abbaan manaatis haadha mana isaatiif raahaadha jechuudha. Namni Oromoon akkeetu gizee maqmaqtu namni jaartii raaziyaa qabu nama dachii masnoo qabu jetti. Namni immoo jaartii gaariin qabne akka nama dachii hattaa yookiin dachii dhallaa ittiin Oromoon dachii dhallaa qotuutii jan nama dhagaarra qotu jechuudha. Kaan ammoo nama dachii masnoo qabu. Beeki gaa nuti baadiyyaa dhalanne irra caalaa waan namni walii himuuni ooyirusanii beeki. Kanaafuu namni gatii uffataa beeku gatii jaartii ni beeka. Namni gatii uffataa beeku gatii jaarsi qabu ni beeka jechuudha. Gama biraatiin uffanni yoo wasakaawe yoo baqaqe yoo sirra xuraawe dhiqatteeti tolfattee shittootti goota jaartiinis jaarsaaf akkas jechuudha. Wal sattaran irrina walii guutan waan walirraa irrate hundaa'u waliif godhan jechuudha. Kanaafuu waa'ee uffataa kana keessatti namni tokko yoo huccuun irra baqayte imma yookaan huccuun irra wasakoyte maal gootaa itti yoo gaafate ta dhoote ni hodhata ta xurooyte ni dhiqata malee ciree yookaan akka biraa godhee hin darbu mataarraan naanneeffatee hin darbu jechuudha. Kanaaf guutumatti bultii jechuun bultiidha jechuun jaarsaa fi jaartii jechuun jaaraa fi jaartuu jaarmee jechuudha. Zawaa jechuunis jaarmee jechuudha. Jaartiin jaartiidha jaartuudha jaarsinis jaaraadha. Ustaaziif isaa wajjin osoo deemu jirru jecha tokko guyyaa tokko waliin kaafnee dubbanne jecha kanaanin si xumura gaafii teetii. Bultii keessatti irra caalaan amareefu awwala irratti bultii mana barnootaatiin jedhe. Mana barnootaa keessaa wanni bultii keessatti akkaan baratan hooggansa. Hooggansa keessa dhugaa dubbachuu jira, amala gaarii qabaachuu jira, walii obsuu jira, haqa dalaguu jira, amaanaa qabaachuu jira, rahmata qabaachuu jira, hikmaa qabaachuu jira. Wanni kun hundinuu bakki namni itti dhuubee tolchee itti leenji'ee gabbahu mana keessa jechuudha. Namni Oromoon dur naman fuudhin hooggansa tokko illee irratti hin gootu. Amma gaa namni beek irra guddaan akkuma fedhe jiraata masmaras gadhiisee waan jiruuf. Hooggansi dhugaa bakki inni itti baramu mana keessatti bakki lubbuu fi itti qabuu dandeessu, bakki fedhii fi itti qabuu dandeessu, bakki itti obsa irratti leenji'uu dandeessu, bakki itti haqa dalaguu irratti leenji'uu dandeessu, bakki itti jecha gaarii namaan ja'uu irratti itti leenjitu, bakki itti namni nafsiyyaa guutamee karaa biraa deemuu danda'u mana keessa. Akkana jaanna gizee dubbatan salaftoonni man ahsana qiyaadata nafsihi kaana aqdar alaa qiyaadati usratihi jaan. Namni ifa hoogganuu dandeenyaan maatii isaa hoogganuu dandeenya. Namni maatii isaa hoogganuu danda'e hawaasa hoogganuu dandeenya jaan. Jecha ustaazii isaa wajjin osoo deemu jirru min firaashi zawjiyya ilaa idaarati dawliyya. Firaasha bultii irraa ka'ee namni laal jecha kana qaceelloo qalbeeffadhaa. Jecha hayyoonni jaan akkanuma beekamaadhaati. Min firaashi zawjiyya ilaa idaarati dawliyya. Namni waan hooggansa jaan bakkitti qare'ee gabbahu mana isaa keessa haqa dalaguun achii gabbaati, dhugaa dubbachuun achii gabbaati, obsa qabaachuun achii gabbaati, walii irra dabruun achii gabbaati, lubbuu fi nafsiyyaa fi tana qabuu danda'uun achii gabbaati. Namni hannitiin isa wanni hundi cuma keessaa gabbaati. Khiyaanaanis zulmiinis amma ogullee hin jiru beeki karaa biraattis jallinniin isa cuma keessaa gabbaa maatuma keessaa gabbaa. Kanaaf
hedduun dheerisa jeetii yaada Ustaaz Najjaash. Bultii jechuun jaartii jechuun jaartuu jechuu, jaarsa jechuun jaaraa jechuu, zawaaj jechuun ammoo qindii lamaan jechuu. Namni addunyaa tanarratti waan ilmi namaa ittiin jiraatu keessaa tarra guddoodha shariika jiruu qabaachuudha. Shariikni jiru haadha manaa malee hin jiru. Shariikni dhugaa haadha manaati. Shariikni dhugaa abbaa manaati. Warra iccitii walii dhooysu, warra garaa fi ol garagalchee wal garsiisu, warra wal dhugaa sanii walii rifatu, warra dhugaa sanii walii gammadu. Addunyaa tanarratti beeki ilma namaa kana keessatti nafsiyyaa ilmi namaa kun keessi isaa kun bocola. Namni guututti sii gammaduu danda'u. Kayoo ati gaddite guutu sii gaddu, kayoo ati gammadde guutu sii gammaddu yoo rabbi sii qaceelche haadha mana keetiiti, abbaa mana keetiiti jechuudha. Gama biraatiin ta xumuraa jechuudha. Bultii azzawju wazzawjaa san ibaadaas jennee fudhachuu dandeenya. Itti gaafatamummaa jennee fudhachuu dandeenya. Garuu duniyaa qofaa miti jechuudha. Ibaadaanis maali akkuma hadiisa hedduu keessa jirutti bultiin mataan siidhaa ibaada jennee murree jala sararree kaa'uu dandeenya. Kanaaf deebitee si deebise jeetiin yaada jaarsi jaaraa jechuudha, jaartiin jaartuu jechuudha, kun ammoo jaarma'e jechuudha. Maashaallah.